Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sin qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo haaraa odeeffannoo qabatamaati jennee kan isin biraan geenyu qabannee dhufnee jirra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa kuunya. Keessumaayyuu waa'ee muummicha ministeera Abiy Ahmad kufaatiin inni guyyaa tokkoof Itoophiyaa keessa bulaa jiru kun baay'ee kan biyya san cabsee fi biyya san kuffise ta'uu dubbatamaa jira. Hayyoonni akka dubbatanitti iccitii guddaa qaama mootummaa keessaa baheen Abiyyi jireenya isaatiif Dubaayitti akka mijeeffachaa jirutu dhaga'ame. Odeeffannoo kanaa fi kanneen kana fakkaatan kan isin biraan ga'u ta'a. Ani Reedii Adamchuubi. Namoonni chaanaalii keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaan affeerraa kooti. Egaan akkuma beekamutti lola cimaa biyyattii keenya keessatti deemaa jiruun gaaga'ama guddaan hanga sadarkaa diinagdeem gadi kufee gadi bu'uutitti deemamaa jira. Isarratti dhaabbatee rakkoo kana kan fide qaama wal waraanaa jiru osoo hin taane Abiy Ahmad ta'utu dubbatama. Abiy Ahmad halkan tokko Itoophiyaa keessa buluun diinagdee isaa baay'ee kuffisa. Sababoota hedduun diinagdee kuffisa. Tokkoffaa imbaasiiwwan addunyaarra jiran hundi imbaasiilee ofii cufatan. Imbaasii qofa cufattu osoo hin taane balalliin biyya tokko gara biyya biraatti deemamu guutumaan guutuutti dhaabachaa jira. Keessayyuu biyyoota akka Norway, Amerikaa, Kanaadaa fi kanneen kana fakkaatan balalliin biyyarraa gara biyyaatti dhaabbachaa jira. Imbaasii yoo taate kan cufate qaada. Su'uud Arabiyaanis guyyaarraa imbaasii ofii yookaan lammiilee ishee biyya Itoophiyaa keessayyuu Finfinnee keessa jiraatan akka dafanii gama biyyaatti deebi'an waamichi taasifameefii jira. Guutuu addunyaarraa biyyi hundi yaamicha gootee jirti. Balalliinis guyyaa muraasa booda kan Su'uudii, Dubaay, Kwaatar, Kuweet hundi isaanii dhaabbata. Sababni isaa jeequmsi waan jiruuf hin dhaabbata. Rakkoo kana kan fide guddaa maayini Ameerikaadha. Ameerikaan akkamitti rakkoo fidde? Dursitee addunyaa kana hunda dura lammiilee ofii keessaa baafatte. Sababni isaa maaliif? Jeequmsi akka kan waan malu beeytuuf. Wanti isiin beeytuuf warroota qaama hidhatee deemu san mootummatti erganii akka mootummaan sun bu'u waan barbaadaniif jecha guutumaan guututti mootummaan sun bu'ee jira. Wanni isin beekuu qabdanii fi wanti haaraan dhagahame tokko jira. Wanti haaraan dhagahame kun maayini mootummaan Ameerikaa carraa lama Itoophiyaadhaaf kennee ture. Carraan tokko araaramanii humna waraanaa kana wajjin nagaa buusu. Carraan lammaffaa Abiyyi dafee baqatu. Isa lamaan keessa Abiyyi carraa tokkochatti osoo hin fayyadamin lubbuu isaa as geechee jirti. Carraan araaramuu sun dabarfatee jirti. Sababni dabarfateef warri waraana harkaa qabu Finfinnee marsee jira waan ta'eef duubatti hin deebi'an. Kana booda araaramanni jedhu faayilii qubatee jira. Faayilli isaa fi kan baqatuuti. Baqatu sanillee namichi baqataa hin jiru. Garuu immoo haalli isaa guutuutti 100% Dubaayitti akka mijeeffatee jiru wanta hunda yoo dubbiin garmalee jabaatte akka badu kana guutumaan guutuutti dhagahamee jira. Namoonni keessa beekan yeroo inni haala kana mijeeffatu qaama mootummaa keessaa kan bahe hayyoonni akka Farhaan Abdusalaam Yaayyaa kunneen maxxansanii jiranii anis gama jaraa irraa odeeffadhe waan kana. Baqachuun isaa immoo shakkii tokko hin qabu. Maaliif? Carraa Ameerikaan kenniteef kana lamaanuu hin dide. Ani lamaan kana didee du'a barbaadaa hin jira bar. Garuu mootu inni maabaduu dideen kuni biyyattii san kuffisaa jira. Sababni inni kuffisuuf diinagdeen daldala adda addaa qaranni biyyoota adda addaa seenee bahu dhaabbatee jira. Gaafa kana biyyiin kufti. Jireenyi hin qaala, diinagdeen hin qaala. Inni waa'een diinagdee waa'een jireenya isa tasa ilaallataa hin jiru. Waa'ee dhimma kursii ofii irratti qofa akka isin argaa jirtan kan ilmaan miskiina hiriira jedhee azabaa jira. Mee amma hiriirri kana maali? Nama 5 nama 6 waan hin kenne. Nama 200 waan hin kenne. Safara keessanuu ila daa'immanii fi ergitee warra odeeffannoo miidiyaa hin qabne kan walitti qabee shaaneen akka maali wayyaaniin akka isin godhu heddi deebitee isin balleessuu heddi irraa of qusadhaa maali jedhaan. Odde kana maatii dhaggeeffadha miidiyaa kana. Wantummaan inni haasa'u wanti rogaa tokko hin jiru jechuudha akka siyaasaatti. Akka jibbiinsatii fi waan arge waan hin jirre kana kan odeessu malee jechuudha. So biyyattii tanarratti diigumsa guddaa godhe jenosaayidii guddaa wadee badii guddaa wajee ofii keessaa baafatuudha. Warri keessaas baafachuu hin dandeenye warri gara takka deemuu hin dandeenye kaadiree bilchiginnaati. Kaadireen bilchiginnaa paaspoortiin harkaa guurramee jira. Gara biraatiin deemuu hin dandeessu. Akka nama kaawwanii Oromoodha waliigaltee qabattee Oromootti baqachuu hin dandeessu achi keessatti daaraa ofii nyaachaa jirti jechuudha. Waan isin ajaa'ibu keessa mootummaan kun akka nama badaa ta'e namicha Mokonnin Kabbadaa jedhamu kan waraana wannoo keessa galeetiin warra kaabaa kana warra Amaaraa kana keessa galee wayyaanee lola jedhee miidiyaa kanarratti Ameerikaa irraa zaachaa godhe kan xuunchaa qabu amma dura Mokonnin namni jedhamu hin beekani Mokonnin Kabbadaa jedhama. Waraana keessa Ameerikaadha galeetiniin biyya ofiitiif qabsaa jedhee ummata miira keessa galchee iyyisiisee iyyee maal godhee
Ameerikaa ofiitti baafate. Kuloo har'a Ameerikaa jira badanaa rishalloo nagaan gahee jira jedha biyya. Argitanii tooftaa mootummaa nama tokko fuuldura kaa'ee sobee miskiinna ficcisiisuudhaaf waan akkasii godhaa jechuudha. Namichi Ameerikaa ofiitti deebi'ee jira jechuudha. Ummata miira keessa galchee bar innuu akkatti Ameerikaa dhufee lolaa nu maaliif hin lolle waan jedhu wayii akka uummatatti dhaga'amuuf miira akkasiitiin uummata maysasiise ofii isaatii namichi Ameerikaatti deemee nagaan isiniif gahee jira jedha. Argitanii tooftaa isaanii faannoodha. Waraanni namichi sun waraana faannoo ture. Takkaa dhaqeen dhukaasneen soba lakkaa qawwee itti kennanii akkuma wannoo kana akkuma caalaa bultumee waa kana uffata ofii leenjarii itti galchee akka nama dhukaasu taa'ee liifirra haasa'a ture. Lakkaa inni ummata kakaasuudhaaf tooftaa ummata itti gara waraanatti galchan har'a keessaa gara Ameerikaa ofiitti baafatee jira jechuudha. Akkuma san Abiyyillee har'a wayyaane isin jechisiisee diina isin waan ergee isinitti bichisiisee holola hin jirre shaneen akkana isin gooti ergama shanee wal fuute mee amma siyaasa wallaaluu irraa kaasee juuntan cidha oonag yookaan shanee irratti seeraan ala raawwatte akkamitti wanna kana dubbatamana paartii wal fuudhu biyya kam jira yaa jara kenna mootummaa siyaasni harkaa baduu keessa taree ummataan akkas jedhaadhaan cidha shanee fi cidha juunta mee cidha ilma namaa jedhanii paartiidha kuni waa'ee lolaati waraana akkatti fuutee akkatti heerumte kuni wallaala kufaatii argisiisa argite. Kanaaf Dubaayii keetitti dafii baqadhu biyyaan balleessin obboleessa kiyya. Ani siifin imala biyya amada. Yoo inni Dubaayii dhaqu baate reedii maal takkaa Dubaayii takkaa boolla iddoon hin deemu. Lamaan gara keessa gara takka hin deemu. Biyya tanallee tureen turu. Wanti inni akka deemu barbaanneef guyyaa takkattiin inni bulu Itoophiyaadhaaf miidhaa guddaa kufaatii guddaa. Biyyoonni irraa citaa jirti addunyaan hundi jibbitee jirti. Holola nurratti oofi warra alaa jedhan meeshii Ameerikaan holola irratti dhoofti. Biyyoonni biraa hoo barka isin beekuu qabdan. Ameerikaa silaa ishii isii jibbiti. Biyyi biraa biyyi akka Israa'el. Biyyoonni isii jala jiran hundi biyyi isii jaalatu. Maaliif irraa deessan? Hayyee Keeniyaan eessa? Eertiraan eessa? Maal irraa deessan? Rakkoo qabaa jechuudha mootummaan. Osoo inni rakkoo qabaanne biyyoonni hundi irraan deessitu. Chaayinaan inni kaleessa Chaayinaa sun har'a eessa jirti mee? Mootummaan addunyaa yoo ataa kan qabaanne sin deeggaruu agafeeti. Jaalala feetan yoo qabaattan sabaaf yaada ilmi namaa akkasii kursii kee fi yaadu. Hiriyyummaan kee waan biraa dhimmi lammii fi lammummaa waan biraati jechuudha. Siniif gale. Kanaaf yeroo dhiyootti qajeelcha kee gara Dubaay godhi yookaan immoo biyyeen achi keessatti Finfinnee keessatti gasi nyaachuun shakkii tokko hin jiru jechuudha. Kana hayyoonni kennallee kan xiinxalaa jiran. Namoonni immoo odeeffannoo nuti odeessinu kana akka tasaa shakkii keessa isin galchi yoo taate hayyoota keenya namoota gurguddaa namoota qaama mootummaa keessaa qaama dhuunfaa keessaa nama qaban deematiin hordofaa hunda isaa adda baastanii bartan dhugaa jiru jechuudha. Namni amma waa'ee waan wayii dubbatee ture mootummaan maal jedhee dubbatee biyyoonni alaa akka waan Finfinneen marsitee kaate macarrashaa feesbuukii komatan akka waan feesbuukii fi yoonnoon waasaappi instagiraam teelegiraamni kun biyya san jeeqe holola mootummaan addunyaa fi miidiyaan addunyaan irratti oofen kama homuu hin jirre kana imbaasiiwwan nurraa cufaa jirtanii wantoota adda addaa nurraa cufaa jirtanii jedhan hololli wayiitu hin jiru jechuudha. Addunyaan gowwaa miti kan waanuma miidiyaa irratti namni tokko haasa'e ilaaltee kan gootu waan qaaman argite dippiloomaatota ofii ergitee fattashtee achi booda wanti sun dhugaa ta'uu yoo adda baafatte lammiilee ishee nagaan keessaa baafattee biyya saniif tasgabbii hawwiiti yoo dandeesse. Wanna keessa wan komatan dhamanii feesbuuka komatan dhaabbata miidiyaa BBC afaan Oromoo jala deematin ilaala dhaabbata miidiyaa adda addaa komatan asiin Ameerikaa komatan asiin biyya kamuma komatanii kam dhiisan mee yoo aangumatan ofirraa gadhiisanii deemaniituma hoodhaa uummata akka feetan ta'a jedha maal rakkoo qabaanii kana dhibe kanaa bar kun of jaalatu argisiisaa bar dhuguma nama Itoophiyaa saniif yaadu yoo taate dhuguma nama lammii biyya saniitiif yaadu yoo taate maaltu si teechisan jedhe hin deemtu gara Dubaay ofirraa maal ciqiqiin akkasii kun aangoo keetiif dantaa keetiif jiraachuu argisiisa. Kanaaf bichuu kiyya yeroo dhiyootti shamarran bilisiginnaa Dubaay jirtu hojii suuraa akka kaatee bashannantee koonsartii faasii dhiyeessan abdii qabna koonsartii siyaa godhan dhiiti ati wanno jechuun dandeessaa beektaa walaloo akka bara mallasaa baastee san ijoolleedha walaloo baasitti walaloo keessan amba shabbashiin ijoollee koonsartii sii qopheessan kana booda kasii hafe yookaan kana yookaan biyyeessi hafe yoo biyyeessi hafe immoo walaloo gaafa mallasaa barreessitee san namni tokko sii barreessa allaqe dhumate game over. Sinii galee
Kana egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo keenya har'aaf qabnu kana fakkaata. Odeessaa biraatiin walitti deebina. An reedii Adam Tube namoonni chaanaalii keenyaaf hariyaa ta'u subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa odeeffannoo keenya yeroodhaa gara yerootti isin bira ga'u kan isin dhaqqabsiifnu ta'a. Nagayaan naa tura injifannoon kan uummata Oromooti.